social media gubba gabbaatee qamar akka nama kijibaate personally akka nama dubbitan involve godhee jidduu jiru beekutti akka qamar nama kijibaate waan social media gubba deemu jiru dhaabbattee akka qamar nama kijibaate gabbaatee hoggaa murteessitu akkamitti beekteeti hoggaa silaala nama waa beeku fakkaata lakkaa beekumsi kasi darkaa kana dhaabbataatiilleen isaan lachuutu karratti haasa'u jiran miidiyaa gubbatti eenyu akka haqa qabu eenyu akka haqa hin qabne addan beeynu isaan lachuu waan isaan ibsatan dhaggeeffannee laalu jirra ilmi namaa hundinuu sammuu qaba sammuu rabbiin isaa kan ta'e itti waa xinxalee gartee adda baafatu dura dursoo haasa'u gama lachuu dhaggeeffatteetti bakka tana haasa'u kana keessatti kijibnee eessa jira haasa'u kana keessatti dhugaan eessa hirteettee adda baafatte malee akkanumatti ilma namaa rabba bo'uun dhorkaadha. Haasa'u dinquu dayaasaadhaa godhee dhaggeeffadheetiin jira qamarii fi inni har'a wal dhaban qabeenya afaaniin mucaan kun obboleessa kiyya arraas boruus waliin gatteenyaa haasa'u neechaati wani narra deemu jiru waan shanyii dhabamsiisuuti jaa dinquu dayyaasaatiif qamar shanyii wal dhabamsiisuu irratti haa walii gabbaan haa wal gaafatan shanyii dhabamsiisuu irratti hoggaa jiru oromummaa isa dhabamsiisuu qamar maali hoggaa akkana jaanii oromoo sappoortii heddummeeffachuu fedhan xiqqishoolee namatti hin dhageemu shanyii dhabamsiisuu fi shanyii maal namni xiqqishoolee rabbi sodaachuu qaba bar garuu dhugaan jirtu saayidii qabatanii osoo hin taane gatta'anii dhugaa jirtu san baran warri bakka isaan lameen jiran san jidduu gattaa'uu danda'u erbuu san qabatanii jechuudha warreen sooshaal miidiyaa kana gubbaa teessanii haasoo isaan lachuu haasawaniif jecha kaan deeggartanii kaan dho'itan if kabaja sammuu teessan poozitiiv iddeeffadha dinquunis ilma oromooti qamaris ilma oromooti yoo qabsoodhaa qamar yusuf amma 50 qabsoo keessa jira osoo dinquu gurratti hin dhagayin nuti wallee qamariin oromummaa dhageenye osoo dinquun amaaramu oromoo waddan beeyne qamar yusuf oromoo too beeyna what the hell is going on because sochii qabsoo oromoo keessatti jechuu barbaadeeti I'm not side of qamar I'm not side of dinqu but the reality is reality warreen bitameeti waaltaa gubbaa no way man maaltu bitee waaltaa gubbaa nama geessa maaltu maal dhabaaf namni kun waaltaa gubbaa bitamee dhaqee nama kanatti loloofa rakkina jirtu aboo hoggaa dhiirtii kana teessee aboo ani qabeenya kana naa kannii osoo hin taane aboo qabeenya kana keessaa na baasiidhaan kadhachuu jira hoggaa isin hin jiru xiqqishollee isinitti dhageemu waan takka illee isinitti dhageemu hoggaa namni waan ifi dalagee hurkaa buusee fide riiraa xiqqoohu aboo baga nyaatte waan kana qofaan akkaan hin qabamne mana qulqulleessa hoggaa isin je'ee namni waan sanis nyaate maqaan keessas bakka sana haa taa'u isin jiru haa itti gaafatamtu isin jiru xiqqishollee isinitti dhageemu isin warri as gubbaa teessanii nama qeexan warri as gubbaa teessanii waan hin taane namaan jettan warri dubbii xibaartan duraanuu ilmoon miskiinaa warri coraan miskiinummaa qabu hoppii maallaqa namaa achi ilaalee boru laa argachuun ooluuf arraan tana teessee nama deeggarta miskiina ilmoo miskiinaa haa coraan miskiinummaa qabu haa arra achi gubbaa teessee qabeenya dinquun qabeenya qabaachuudhaaf qamar miskiina itti arrabsitu dinquun qabeenya qabaatu mataa isaatiif qabaatee mataa keetiin bilisa ta'eeti sammuu waa qabdu qabaadhooti haay ilmi biyya keessa dhalanne san keessa barri beeyna namni tokko illeenu abbaa qabeenyaati hojii mirgan qabu bar biyya wanjalanyaa keessa dhalanne bar hin beeytanii biyya wanjalanyaa haqa qabdu qabeenya qabaannaan haqa qabdu keessa dhalanne bar biyya maalleeni haqa qabu keessa dhalanne bar ilmi namaa haqa hin qabne keessatti hin beeytanii tana ganda itti dhalanne irraa ilaa hanqa gubbaatti akkamitti akkana jaaji nama gootan maalirra dhaabbatanii evidensii kamiin jaaji nama gootan intervii dinquu dayyaasaadhaa godhe san irratti wanniin arku jiru yaa oromootiya yaa oromootiya yaa oromootiya jee qamarratti akka oromoon babbaatu oromoon waywaachaa jiranii argaa it's not true duba wanni akkanaa hin dareetu yaa oromootiya na amani yaa oromootiya na amani oromoon sin amannu jettanii qabeenya gurbaadhaan irra wal dhabdan akka aadaa oromootti irra walii galaati adda fudhadhaa isaan jette malee yaa oromootiya na amani ani miliyeener ani waan feete ta'e biliyeener haa ta'e qabaadhu ilma oromooti bee qabaatte rabbi si kanne si gammanna nuti qabeenya qabduun oromoo cinaa dhaabbachuu jiraachuu kan si garra tanaaf si gammanna yaa oromooto jechisan qamarratti oromoo bobbaasuudha yaa oromooto ni jisan yoo gowwaatti harreen looni jen waan isin harree yaaddan nuti kalee isin dura yaadne nu beekaa who we are waan isin harraan tanatti dhaqqabdan nuti kalee isin duratti dhaqqabnee turre
eenyu akka taane nu beektan. Ilmaan eenyu akka taane eessarraa akka dhufne hundeetamirraa akka biqillee nu beektan. Waan isin borutti dhaqqabuu teessan dheengadda bira dabarre nuti dheengadda. Come on man. No. Ilmi namaa dhugaa hojii dhaabbachuu qaba malee qabeenya hojii dhaabbachuu hin qabu. Akkasuma populaaritii hojii dhaabbachuu hin qabu. Akkasuma gartee gandummaa fi wal beekuu wajjin dhaabbachuu hin qabu ilmi namaa. Ilmi namaa kan wajjin dhaabbachuu qabu dhugaadhaa wajjin dhaabbachuu qaba. Yoo dhugaa rabbii saniin qamar kaa dinquu irraa homaa hin qabaanne olola irratti ofu jira taate qamar biyya keessa jira dinquun biyya keessa jira. Oromoon jiddu laalaa jee maaliif jiddu ilaalaa jiran dinquun san. Gurbaan kun maqaan balleessu jira jee ammoo kun dandeettii qabuun yaa Oromoonaaf gaafadhaa jee halkanii guyyaa barbaadaa jira. Ni beektan gaa biyya keessatti nama qabeenya qabu barbaaddeen hirkatta hin harkattu. Nama qabeenya qabu barbaaddeen harkattu jechuun yoo si barbaade immoo sirkata. Tanaafiin tana jee beekadha. Qamar akka takkarra lama manguddoodhaan amatoota dheeraa dabran keessa dinquu barbaadu jiru himaa jira. Namni takka hogguugaa qabeenya hin qabne nama qabeenya qabu harkachuu hin danda'u. Namtichi qabeenya qabu immoo miskiin harkachuu ni danda'a. Inni kan qabeenya qabu maqana balleessu jira eega jee. Oromoo wali qabee aboonaa fi qamar kana jidduu laalaa maqaan kiyya kun akkana baduun fadhu maan jeen inni guyyaa takka godhuu danda'a. Yoo dhuguma sanii dhugaa kan jiraattu taate jechuudha. Yoo olola kana firraa muruu fadhee ololaan irra deemu jira jee. Wanna maali miidiyaa gubbatti intarviiyuu isaan feesisu ture. Qamar ka telefoonaanis barbaadu jiru miti. Aboo qamar kun waliin jira bakka kanaatiin jira kottu manguddoolee olii qabeetiin jira. Waan nuyi duyyu sanaa soina. Yoo jee kun barbaadu tun jira jee mire sana barbaadu jiraachuu isaa maaliif hin godhisin? Ammoo dhugaa rabbii isa yoo barbaadan namni hundinuu bakka irraa dhalatee qaba namni hundi bakka irraa dhufe qaba. Yoo saayidii karaa kutaatiin qabatan taate yoo saayidii karaa dhalotaatiin qabatan taate you stand with qamar. I stand with qamar. Tanaan siima dhaggeeffadhu yoo karaa saniin kadhu taate wherever you are. Yoo ammoo dhugaa rabbiiti wajjin hin dhaabbadhee taate dinqu yoo haqa qabaate I stand with dinqu. Eenyuunu namni nama dhabe hin jiru. Eenyuhu namni bakka irraa dhufe hin qabne hin jiru. Nuti ilmaan Oromoo yeroo takka illee dhugaa wajji dhaabbanna ammoo. Yoo roorroon qamar irra deemtu ka gandummaan taatu taate qamar ganda kiyya. Yoo roorroon qamar irra deemtu qamar dhugumaan kaa kan qabne dinquu maqaa balleessa kajaan taate ani dinquu wajjini. Dubbii tana qofa wallaalina. Yeruma takka illee nuti dhugaa wajji dhaabbanne. Owo kiyyanatti hin kaasina warri komentii tokko tokko as jalaa ba'a dhiifama wajjin. Osoo owo kiyyanatti hin kaane warri komentii tokko tokko as jalaa ba'a ilmaan xiqqaalaa. Namni dhugaa barbaadan ija dhugaatiin sammuu dhugaatiin dhugaa barbaada. Warreen gartee waanuma agartan gubbaa dhaabbattanii kijiba borcuu feetan borca seenaan isin gaafata. Hai namni takka bar yoo Oromoo cinaa ka dhaabbatu taate dirqama Oromummaa beebar qabeenya isaati Oromoo cinaa ka dhaabbatu taate dirqama Oromummaa keessarra jiru beebar tokko miskiina tahee yoo waan Oromoo biraan dhaabbatu hin qabne dirqama Oromummaan baane ittee tuffachuun hin jiru bar. Kunis yoo qabaate dirqama Oromummaadha yaad godhaa fi godhaa irraa ilaan qayaa jiraatti dirqama Oromummaa bahuu dandeessa. Dirqama Oromummaa godhaarraa waan gooturratti kannaarraa ilaa hanqa yaadaatti dirqama Oromummaa bahuu dandeessa. Namni Oromoodhaaf qabeenyaan waa godhuu danda'u qabeenyaan Oromoo cinaa dhaabbachuu qaba. Namni Oromoodhaaf yaadaan waa godhuu danda'u yaadaan Oromoo cinaa dhaabbachuu qaba. Sadarkaa godhaa jechuudha. Kun dirqama Oromummaa bahee jira. Okay? Ani arraas boruus ani arraas boruus nama saayidiiti miti yoodhaan isin hin jee ani arraas boruus dhugaa wajjin dhaabbadha. Arraas boruus dhugaa wajjin dhaabbadha.
ani nama saayidii timiti wanni takka tabee qabdan arraas borus dhugaa wajjin dhaabate garuu ammoo kan jechu jiru yoo saayidiidhaan karaa dinquutiin qamar irratti ololli kadeemu taate osoo haqa qabu anis qamariif hin dhaabbadhaadha kan jechu jiru okay saayidii gandummaatiif fi shanyummaatii yoo gartee qamar akka wanni kun deemsamu taate because I'm familiar with qamar more than dinqu beekaa tana garuu ammoo dhugaa jirtu irratti yoo kan hin dhaabbadhu taate yoo qamar yoo dinquun dhugumaan dhugaa qabaate qamar ka ol irratti oofu taate an dinqu wajjin dhaabbadha ilma oromoo dhiigariyyaa dhugaa jirtu sanii wajjin waan namni jee adda baafadha ustaanii sammuu teessan furriidhaan bocola sammuu teessaniitii waan hin taane barreessinaa ani nama sammuu wal daleedu nama waan hin juubeeku nama gartee waan hin dubbachuu deemullee itti yaadee dubbatu okay osoo dhugaa jirtu addan baafanne namarratti hin duuliniin jechuu jira yoo osoo dhugaan addan baafanne namarratti duultu taate dhugaan bikki jirtu bikka biraa taate ani sirratti hin duulaadha yoo duulli duula taate moo wanni deemu jiru zamana kanatti booddeen kanatti aboo namni oromoodhaa kan ilma oromootiif waa godhu hundinuu gabbee yoo himate namni oromoodhaa waan godhin hin jiru bara sadarkaa godhaan raayilaa hanqa yaadaatti jechuu jirraa mire baga godhe ha oromoo saatiif godhe obboleeyyan saatiif godhe dhiiga saatiif godhe saba saatiif godhe ummata saatiif godhe ha oromoof waa godhe hundi baga godheef ka hayi namni kun oromoo waa godhe itti nama zallame zulmii tanaa wajjillee bagmaa godhee bakka zulmii tanaas baga zallame taani dubba hogguu kana godhaa isaatu balleessitee bara warri arraan tana dhagaa wanta kaan isin himaa warri arraan tana dinquun tujjaara oromoodhaaf waa godhe miskina kanaatiif waa godhe abaluuf akkana waa godhe abaluuf akkana waa godhe kanaaf waa godhe achi waa godhe kana waa godhe kana waa godhe jettee bakka hundatti godhaa dinquudhaa himtee yoo dinquun kaa qamar zallamee jiraatu taate akkasuma wajjin dinquu kadee gartu taate waan dinquun godhe sanuu duraa balleessitee bara zulmii nama zallamee tanaan nama kanaa godhe jechuudha gusan deebi namni qamar wallisaa oromoo beekamaadha artistii keenya qaroo gartee sabaati nama oromoo akkana dammeesse nama gaafa akkana jee gaafa akkana jee akkana nu dammeesse akkana jee jettee osoo qamar dinquu zallamee jiru popularity qamar qabuun yoo agartee dinquu dhooyu taate qamaruu popularity isaa duraa gaddeebistee jirta bara bakki kun isin galtee jirti kanaaf yeroo hunda dhugaa wajjin dhaabbachuu qabnaan isin jaa dhugaa wajjin dhaabbachuu qabna motora kijibaa ta'uun gaarii miti motora kijibaa illee noofina ustani nagee enerjii teessan firraa hin fixina kijiba jala fiitanii abbaa dhugaa qabu yoo dandeesse karaa isaan kana jidduutti manguddummaadhaan ta'anii abbaa dhugaa qabu laalan karaa isinitti achi deema ani isinitti hin kijibu dhagaa an akka isinitti afaan hinaasu wallaahi billaahi watallaahi ani asirraa dawwaleetiin abbaa gadaa oromoo waliigalaa ka amma jiru abbaa gadaa goobanaa hoola irreeyso akkamitti dubbii tana qamarii fi dinquu jiddu laaluu dadhabdee osoo ati jirtu akkamitti jarri kun miidiyaa gubbatti wal bahaa akkamitti dubbii tana jiddu laaluu dadhabdee jee nama dubbisee jiru tokko